Bulchiinsa magaalaa Daamaatti waajjirri paartii badhaadhinaa gamaaggamaraawii hojii bara 2016 gaggeessuun kallattii hojii gara fuulduraa kaaweera. Sagantaa gamaaggamaraawii hojii kanarratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa dabalatee hoggansi olaanoon magaalaa fi qaamoleen hoggansaa sadarkaan jiran hirmaataniiru. Sagantaa gamaaggamaraawii hojii paartii badhaadhinaa irratti argamuun anaa dhufuun kan saaqan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa nageenya waaraa hawaasni barbaadu fiduuf sochiin hoggansaa murteessaa fi olaanaa waan ta'eef jijjiirama fiduuf hojjechuu qabna jedhan. Gabaasni kutaalee magaalaa Boolee, Dambalaa fi Bokkuu Shananii kan dhiyaate yoo ta'u, raawwii hojii bara 2016tti ciminaa fi hanqinaalee mul'atan kaanii yaadni itti kennameera. Ummata sochoosuun yaadamoota misoomaa, nageenyaa fi bulchiinsa gaarii lafa qabsiisuu, ummata waliin hariiroo gaarii uumuu, hojii qabatamaa bu'aan agarsiifamu irratti cimuuf itti fayyadama miidiyaa fooyyee qabaachuu fi hoggansi hojii miidiyaa dijitaalaatti xiyyeeffannoo kennuu raawwii hojii ijoo kutaaleen magaalaa ciminaan kaasan keessaati. Ciminoota fi hanqinoota raawwii darban addaan baasu, ciminoota itti fufsiisuu fi hanqinoota addaan ba'an galtee karoora bara 2017 taasisuu. Hirmaannaa miseensa keenya marii seerii irratti jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufeera. Walitti dhufeenyi miseensa keenyas sadarkaa sanaan cimaa buusa. Miseensi hundi wal fakkaatee of kennee hojjechuu irratti kaka'umsaan gargar ta'uu, haala yeroo qixaan hubachuu dhabuu fi hojii hojjetamee liinki gochuun erguu dhabuu hanqinaan kaasanii jiru. Seeriiwwan harcaasan akka jiran hundeelee garaagaraa keessatti qoranneerra jechuudha. Keessattuu naannoo hundee jiraataa keessatti harcaatiin tokko akka jiran sirriitti ilaalameera. Kun fooyya'uu waan qabuuf. Hirmaattonni sagantaa yaadaa fi gaafilee kaasuun irrattis mari'atameera. Haaluma kanaanis karoora baafannee fiixaan baasuuf hojjechuu qabna. Hoggansa rakkoo keessa taa'ee waa hiikuu danda'u uumnee jirra. Akka paartii badhaadhinaatti diina baay'isuu caalaa alagaa fira godhannee deemuu qabnaa fi olii hanga gadiitti hojiin siyaasaa fi ijaarsaa haala gaariirra jira kan jedhuu fi kan biroo kaasanii jiru. Yeroo kutaaleen magaalaa dhiyeessan nuti immoo eessa jirra kan jedhu suuf madaadaa ture. Akkamitti qophoofne, akkamitti raawwanne, akkamitti gabaasa keenya illee qindeeffanne, maaltu nu hafe, waan dabalataa maal achi keessaa muuxannoo arganne kan jedhus qabataa turre waan ta'eef waliigalee yeroo laallu sadarkaan itti raawwanne kan wal fakkaatuu fi bara kana hojii bal'aadha kan hojjenne. Waan hojjenne sana hunda PowerPointidhaan ibsina yoo jenne xiqqoon uffisiisaa ta'uu danda'a jechuudha. Nageenya hoogganuu, inisheetiivii misoomaa fi bulchiinsa gaarii akkaataan olii hanga gadiitti itti hoogganamaa ture. Hojii gurguddaan hojjetamee jira. Sagantichatti qooda fudhachuun yaadaa fi kallattii hojii kan kennan itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa yaada kaasaniin sadarkaa hundatti karoorri gurmaa'insaa fi ijaaramaa milkaawaadhaan humna hoggansa siyaasaa keenyaa cimsaa deemuun nageenyaaf yoomiyyuu caalaa hojjechuu qabnaan dubbatan. Bara 2017tti hojii ijaarsaa fi siyaasaa hojjennuun ummata sodaa nageenyaa keessaa baasuu, hawaasa keenya ijaarree misoomatti galchuu qabnaa, nageenya hawaasaa mirkaneessuu, teknooloojii fi barnoota ammayyaan ummata gaa'umsuu, alseerummaa ittisuu irratti araarama tokko malee duuluun hojii keenya ijoo ta'uu qaba jedhan. Caalmaatti ciminoota keenya irraa barannee hanqinoota keenya sirreessinee galtee karoora 2017 godhannee humna keenya cimsinee mootummaa cimaa, paartii cimaa sadarkaa hundatti ijaarree ummata keenya karaa hundaan tajaajiluu danda'utu nurra jiraata. Kallattii hojii kan kennan obbo Ashannaafiin cimina gabaasaan dhiyaate tikfachaa hanqina keenya guutuu qabna. Kaayyoo paartii badhaadhinaa milkeessuuf abbaan isin miseensotaa paartii badhaadhinaa waan ta'eef cimtanii hojjechuu qabdu jedhan. Ijaarama jiru cimsitanii tokkummaa ummata keenya, tokkummaa caasaa keenya, tokkummaa koreewwan iddoo adda addaa jiranii kana cimsitanii jijjiirama magaalaa Daamaatti eegalame kana fuullaa akka ta'u ummata abdii xixiqqaa argaa jiru kana abdii guutuu akka arguu danda'uuf abdii ta'uu fi akka dandeenyu asumaan dhaamsa koo dabarsaa. Hojii miidiyaatti xiyyeeffannoo addaa kennuun holola sobaa alagaan nurratti sooshaal miidiyaan gaggeessu cabsaa deemuu qabduun kallattii hojii kennan. Miidiyaa dhuunfaasaas haa ta'u miidiyaa mootummaa isa bira jirutti fayyadamee ergaa guutuu ta'e dabarsuu danda'utu jiraata.